Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Mudde torba bara 2015 akkam jirtu jaalatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Fincilli diddaa gabrummaa fi mormiin maaster pilaanii diinni Oromoorraa lafa dhaaluuf baafate yuunivarsiitiiwwan hundaa fi uummata Oromoo maraan balaaleffatamaa jira. Sochii uummata keenyaa bakkee hundaa godinaalee Oromiyaa keessatti taasifamaa jiran jaal tokkichaan nuuf odeessa. Jaallabiiftuu Galmootis sirna federaalaa keessatti akkaataa magaalaa teessoo mootummaa taate itti hundeessan kan ibsu qophii addaa qabdi. Anis hariiroo jorgoo keessummeessuun isin faana tura. Wallee warraaqsaallee isin afeera hanga dhumaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara oduuttan isin dabarsaa jaal tokkichaa. Warraaqsi fincila diddaa garbummaa Ambootti ganama kana haalaan jabaatee itti fufe. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo fi uummatni Oromoo Amboo warraaqsa fincila diddaa garbummaa dhoosuun gaaffii mirgaa abbaa biyyummaaf deebiin haa kennamuu fi karoorri maaster pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa caffeen naannoo Oromiyaa murteesse atattamaan haa qabuu qaba jechuun warraaqsa fincila diddaa garbummaa qabsiisuun ganama bariirraa eegaluun warraaqsi magaalaa Amboo keessatti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Amboo fi uummata Oromoo magaalaa Ambootiin itti fufe. Dhaadannoo guddaa mooraa Yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroo fi magaalaa Amboo fi mooraa Yuunivarsiitii Amboo meen kaampaas keessatti dhaadannoowwan qabsoo bilisummaa Oromoo faarsuu fi warraaqsa fincila diddaa garbummaa leellisuu dhageessisuun qabsoo finiinsuu eegalan. Dhaadannoowwan maaster pilaanii irratti wareegamaa jirru haqamuu qaba. Mootummaa dhukaasee nu ajjeesaa jiru jalatti hin bullu. Nuti bilisummaa barbaanna. Mirgi dimokiraasii fi namoomaa nuuf haa kabajamu. Ilmaan Oromoo Oromummaan yakkamuun hidhaman hatattamaan haa hiikaman. Mootummaan yakka dhuunginsa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru seeratti haa dhiyaatu. Labsii magaalota Oromiyaa caffeen murteesse haqamuu qaba. Lafti keenya lafee keenya murree hin kenninu. Gaaffiin keenya gaaffii mirgaati. Mirga abbaa biyyummaa kan bilisummaa fi dimokiraasiiti. Gaaffii uummata Oromoo karaa nagaa fi dimokiraasii adeemaa jiruuf faallaa sochii kanaa mootummaan wayyaanii humna waraanaa bobbaasuun uummata goolaa jira. Magaalaan Amboo dirree waraanaa fakkaatti. Uummatni Oromoo fi dargaggoonni qeerroon barattoonni Oromoo gamtaa isaanii jabeessuun waraana wayyaanee dura dhaabbatan. Oduu biraan fincilli diddaa garbummaa Oromiyaa dhiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman sulula Fincaa'aa keessatti jabaatee itti fufe. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman sulula Fincaa'aa keessatti warraaqsi fincila diddaa garbummaa gootota qeerroo barattoota Oromoo mana barumsaa sulula Fincaa'aa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaan daran haalaan jabaatee itti fufe. Guyyaa har'aa ganama barii lafaa irraa eegaluun gaaffiin mirga abbaa biyyummaaf deebiin haa kennamuu fi karoorri maaster pilaanii Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa caffeen naannoo Oromiyaa murteesse hatattamaan haqamuu qaba jechuun sagalee dhaadannoo guddaan sulula Fincaa'aa keessa dhageessifamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasu. Dhaadannoowwan wal fakkaataa Amboo irraa dhageeffamaa jiru sulula Fincaa'aa Horroo Guduruu keessas itti fufuun dhageessisan. Godina Harargee Bahaa aanaa Harmayyaa ganda Finqillee jedhamtu barataadhaaf dawoo taatan jedhanii uummata gandaa hidhanii rakkisaa jiru. Akka gabaasi qeerroo ibsutti hanga ammaa namoota 50 hidhamanii dararamaa kan jiran ta'uun beekamee jira. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa warraaqsa fincila diddaa garbummaa dhoosuun gaaffii mirgaa abbaa biyyummaaf deebiin kennamuu qabaa fi karoorri maaster pilaanii Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa caffeen naannoo Oromiyaa murteesse hatattamaan haqamuu qaba jechuun warraaqsa fincila diddaa garbummaa qabsiisuun dhaadannoo guddaa mooraa saayinsii fi teeknooloojii fi mooraa guddicha meen kaampaas keessatti warraaqsa fincila diddaa garbummaa jabeessuun dhaadannoo qabsoo bilisummaa faarsuun jabeessuun itti fufsiisan. Goototni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa waraanni wayyaanee gaazisummaa halkan barattoota irratti dhukaasaa jira. Goototni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bara darbe eebila 11 bara 2015 irraa eegaluun warraaqsa mormii maaster pilaanii qabsiisan karaa nagaa gaaffii isaanii iyyannoodhaan dhiyeeffachuun dhaadannoo Finfinnee handhuura Oromiyaati. Finfinneen kan keenya karoorri maaster pilaanii Finfinnee haqamuu qaba jechuun dhaadannoo guddaa mormii isaanii dhageessisuu eegalan. Fincila diddaa garbummaa achirraa eegalee Oromiyaa cufaa waan ga'ee har'aas gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa uummanni Oromoo mootummaa dhukaasee isa ajjeesaa jiru jalatti buluu hin qabu jechuun warraaqsa golee Oromiyaa keessatti qabatee adeemaa jiru jabeessuun itti fufsiisan. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa eegicha waraana wayyaanee mooraa waraana dhiyaa magaalaa Jimmaa keessatti argamuun torbee lama guutuu eegamaa kan turan ta'uun ni yaadatama.
Oduu wal fakkaatuun fincila diddaa garbummaan itti fufe qonnaan bulaa fi barataan hidhaatti guuramaa jiran. Mormii maaster pilaanii gidduu kan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee waraanni wayyaanee godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessa qonnaan bulaa reebichaa fi hidhaadhaan ukkaamsaa mana hidhaatti guuraa akka jiru qeerroon yeroodhaa yerootti gabaasaa jira. Hidhaa fi doorsifamuun gaaffii uummataa boodatti deebisaa kan hin jirre ta'uu mootummaa wayyaanee abbaa irree waan hubateef tarkaanfii hidhaatti uummata guuruu kan jabeesse yommuu ta'u godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaatti fincilli diddaa garbummaa barattoonni kaasaniin wal qabatee humnoonni wayyaanee diddaa barattootaa dura dhaabbachuuf bobba'an uummannis dursuudhaan barattoonni keenya miidhamuu hin qaban gaaffii dhugaaf jedhanii jechuudhaan fincila diddaa garbummaa barattootaa fi uummataa wal hidhaate humna waraana wayyaanee dura dhaabbachuun diddaa jabeessan. Kanumaan uummanni qonnaan bulaan aanaa Hoomaa irraa humna waraana wayyaaneen ukkaanfamanii hidhamaa akka jiran qeerroon gabaasee jira. Kanneen keessaa maanguddoo waggaa 60 kan ta'an Tamasgeen Shifarraa Daldalaa, Hisaaq Tamasgeen Barataa, Hannaa Tamasgeen Barattuu, Amaluu Taayyee Barattuu, Sandaabee Laggasee Barattuu, Kennaasaa Laggasaa Barataa, Elsaa'ii Dabalaa Barataa, Obsaa Dirribaa Barataa, Jootee Ittaanaa Barsiisaa, Daani'el Shifarraa Barsiisaa isaan kunneen har'aa fi kaleessa humna waraana wayyaaneetiin ukkaanfamanii mana hidhaa akka seenanii jiran qeerroon gabaasee jira. Godinaalee Oromiyaa kan biroo keessatti haalli kun jabaatee itti fufee akka jiru qeerroon yommuu gabaasu fincila diddaa garbummaa kan walirraa hin cinneen guutuu Oromiyaa keessatti itti fufaa akka jiru sochiin jabeeffamee jira. Awwadaayitti barattoonni Oromoo kumaan lakkaawaman guyyaa har'aa ayyaana sabaa fi sablammootaa moorichaa gaggeeffame sababeessuudhaan barattoonnii fi hojjettoonni moorichaa Oromoo ta'an keessattuu barsiisonni barattoota waliin ta'anii huccuu gaddaa uffachuudhaan mooraa keessatti barattoota Oromoo mormii maaster pilaanii irratti wareegamanii fi wareegamaa jiraniif yaadannoo guyyaa guutuu taasisanii akka jiran caasaan qeerroo Awwadaayii gabaasee jira. Fincila diddaa garbummaa moorichaa ka'a jedhamee waan sodaatameefis humni waraanaa har'a naannicha buufatee akka oole gabaasanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo Sayyoo fi manneen barnoota adda addaa keessatti guyyaa har'aa fincilli diddaa garbummaan itti fufee ooleera. Qeellam Ola Jimmaa Horroottis diddaan akkuma eegaletti itti fufee jira. Barsiisonni mana barumsaa Ola Jimmaa Horroo irraa to'annoo jala galuuf mootummaa wayyaanee karoora keessa galchee akka jiru dursee odeessaan nu dhaqqabe. Barsiisonni mana barumsaatti barattoonni fincila diddaa garbummaatti akka ka'an uummatas akka kaasaniif adda durummaan kan gaggeessaa jiru barsiisota ta'uu shakkiidhaan barsiisonni manneen barnootaa hunduu qoratamuu fi to'atamuu akka qaban wayyaaneen ajaja baasaa jiraachuu qeerroon gabaase. Fincila diddaa garbummaa magaalaa Dambidollootti mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa buusee waraanni isaa hanga har'aatti gadi guuramaa akka jiru qeerroon gabaasaa jira. Halkan edaa dargaggoonni qeerroo Oromoo magaalaa Dambidolloo waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo faarsaa akka bule qeerroon bakkichaa gabaaseera. Godina Harargee lamaanuu keessattis diddaan kan itti fufe yommuu ta'u waraanni wayyaanee humnaan ol uummata irratti miidhaa geessisaa akka jiru irra deddeebiidhaan gabaafamaa jira. Kunis fincila diddaa garbummaa yeroo ammaa kan guutuu Oromiyaa kan waliin gahamaa jiruu fi uummata Oromoo hundas kan hirmaachisaa jiru waan ta'eef mootummaan wayyaanee osoo ilaaluu uummanni irra garagalee aangoo isaa irraa darbachuuf diddaa jabeeffachuun isa yaaddessee uummata Oromoo irratti dhukaasaa fi gocha garaa jabeenyaa raawwachiisuu jabeeffataa jira. Haaluma kanaan cinaattis miidhaa uummata irraan gahaa humnoota waraana isaa keessaa kanneen shakkus Oromummaadhaan hidhannoo irraa hiikkachiisaa fi to'annoo jala galchaa akka jirus dhagahamee jira. Humna waraana federaalaa keessaa godina Harargeetti hidhattootni lama uummata irratti tarkaanfii hin fudhanne jechuun hidhannoo erga irraa hiikanii booda qorannoof gara Finfinneetti fiduu qeerroon gabaasee jira. Oduu biraan gootichaa fi sabboonaa Oromoo yeroo hedduu mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa turan guyyaa 3 dura Caancootti tika wayyaaneen ajjeefaman obbo Dabalaa Xaafaa roobii sirni awwaalcha isaanii gaggeeffamuu qeerroon gabaasee jira. Sirna awwaalcha isaanii irratti godina Shawaa Kaabaa keessa kan jiraatu jiraattonni Oromoo dargaggoon maanguddoon ijoollee daa'imman osoo hin hafne gaddaa fi boo'icha guddaadhaan kan sirna awwaalchisaa xumuranii fi awwaalcha isaanii boodas dhaadannoon dargaggoota qeerroo Oromootiin dhageessifamaa oolee jira. Dhaadannoowwan gumaa baasuu, dhaadannoo fi faaruu waraana bilisummaa Oromootu dargaggoota Oromootiin dhageessifamaa oole. Uummanni magaalaa Dambidolloo walga'ii wayyaanee yaamte gamtaan dide. Manneen barnootaas hundi akka cufamanitti jiru. Uummatni magaalaa Dambidolloo walga'ii aangawoonni OPDO wayyaanee yaaman diduun diddaa fi jibbiinsa sirna mootummaa wayyaaneef qaban ifatti mul'isaa jiru. Guyyaa kaleessaa fi har'aa bandootiin yaaballoo fi biiftuu jedhaman nama mootummaa wayyaanee bakka bu'oo tokkotti haasa'u waan hin feeneef akka gara keenyatti dhuftan hin barbaannu jedhanii jiru. Uummatni
barattoota waliin gamtaan dhaabbatanii fincila diddaa garbummaa gaggeessaas jiraachuu qeerroon gabaase. Waraanni wayyaanee haala kana sodaachuun humna guddaa Gaambeellaa irraa gara Dambidoolootti guuree qubachiisaa akka jiru qeerroon bakkichaa gabaase. Oduuleen keenya irraa kanuma qophiilee sagalee qeerroo afaan waliin turtii gaarii. Male kechufte nyagana he kanaram aware gamtu male lupunkia sabe sadi kumale dafenkia hida soda reba mubaka anin kenure ala gafia dute abatu male lupunkia aware gamtu male lupunkia sabe sadi kumale dafenkia hida soda reba mubaka anin kenure ala gafia dute abatu male lupunkia ala gafia dute abatu male lupunkia kale hayo eka gotoromo hide garina chese ika baratota sare achise godanisa sena numade sani ya oromo befa chirachu ndebia naramo jarri warre bolgun yen tebi lebi warabesa warana sun kabe sanyi binesa yo singalef dubin sifa galu ya oromo befa chirachu ndebia naramo malo adara rabbe warro bilio wal mariata sina galu melo yalata igala mikesani nasu kodo kala fakenya ratabataani kai balekero karabe damatia barata porto bilisuma bioromota dubif roron master pilani kununtane enkene no morre no pimpine enkene no morre no sabata ratirangale baratota enkene no morre no burayo enkene no morre la catafo enkene no morre galansulta walerrat lalume yubikana hanga merkane pano ababiyuma bahadiyan kabakifan umandoromo kai bakka jirtu bilisummaan keenya qabsoo malee nuftu qeerroo barataan kai bakka jirtu bilisummaan keenya dhiiga malee nuftu qotee bulaa daldalaan kai bakkartu bilisummaan keenya falma malee nuftu oromoo biyyaan baas kai bakka jirtu bilisummaan keenya qawwee malee nuftu. Ya borebi apa kona marare oh ya borebi apa kona marare oh ya borebi sumana marare oh ya borebi sumana marare sanga kalamale oh ya borebi sumana marare oti omanyatu oh ya borebi sumana marare yokola sammale oh ya borebi sumana marare kede namanatu oh ya borebi sumana marare akaporo yo humna kabani malanda yo humna dabani Sika bidano tigatisi yo sendi de kubida mamsisi Sika bidano tigatisi yo sendi de kubida mamsisi Abaoda abambia wabodaka abambia koromoda abambia kerodaka abambia Dina palmajra wabokoda gara kanga
Kangara nari pore kabudinarra Dinam falma jira wabongo dangarra Kangara nari pore kabudinarra Dinam falma jira barata nambora Kangara nari pore kabudinarra Dinam falma jira barata nambora Kangara nari pore kabudinarra Kangara nari Pore kabudinarra Kangara nari Pore kabudinarra Wallo kamizera Hari kabudinarra Zimma walla garra Hari kabudinarra Illu abba bori Hari kabudinarra Bora na gujira Hari kabudinarra Shawa garra yura Hari kabudinarra Bale fi arsira Hari kabudinarra Irre arargera Hari kabudinarra Mida kan jaldurra Hari kabudinarra Samni oromoda Hari kabudinarra Lammin oromoda Hari kabudinarra Kerron kailo li hidaddu akka dira Enjatu siyama kodre kapsurra Lekoon kailoli hidaddu akka dira Leencaatu siyama kodre kapsurra Wabootu siyama Kodre kapsurra Jajjabe siyama Kodre kapsurra Gootatu siyama Kodre kapsurra Kerranti siyama Kodre kapsurra Kerransa siyama Sirna federaalizimii keessatti akkaataa magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate itti hundeessaniif haalota walxaxaa kana waliin walqabatanii jiran. Dhimmoota bulchiinsa sirna federaalizimii keessatti nama hawwatan keessaa tokko akkaataa itti magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate hundeessaniif wantoota kana waliin walqabatanidha. Sirni federaalizimii sadarkaa adda addaatti bulchiinsa mootummoota adda addaa hundeessa. Mootummoonni kun bulchiinsa isaan ilaallatu irratti qaama olaanoo yommuu ta'an dhimmoota waliinii irratti mirgaaf dirqama walqixa ta'e qabaatu. Kanaaf bulchiinsa biraa irratti olaantummaa qabaatu hin jiru. Haaluma kanaan sirna federaalizimii keessatti yoo xiqqaate gulantaawwan bulchiinsa lamaa fi isaa oltu jiru. Isaanis bulchiinsa mootummaa federaalaa, bulchiinsa mootummoota naannolee fi bulchiinsa aanolee jedhama. Bulchiinsi mootummoota naannolee fi kan aanolee teessoo magaalaa mootummaa isaanii hundeessuuf wanti isaan rakkisu hangas hin jiru. Garuu mootummaan federaalaa magaalaa teessoo isaaf taatu hundeessuun wanta baay'ee ulfaataa ta'ee fi walitti bu'iinsa mootummoota gidduutti ka'uuf sababa olaanaa ta'a. Biyyoonni sirna federaalizimiin bulan hundi teessoo mootummaa federaalaa filachuu irratti falmiif rakkinoota walxaxaa ta'een hedduutu isaan mudata. Kunis sababoota mataa isaa qaba. Inni jalqabaa walqixxuu fedhiiwwan mootummaa federaalaa mootummoota naannolee fedha jiraattota magaalaa sanaati. Mootummaan federaalaa magaalaa teessoo isaa taate irratti olaantummaa qabaachuuf to'achuu yommuu barbaadu dabalataanis ilaalcha magaalaan kun fedha mootummoota naannolee hunda giddugaleessa taasisuuf hojiirra oolchuu qabdi jedhu qaba. Gama biraatiin bulchiinsi naannoo magaalaa sun keessatti argamtu gaaffii abbummaa waan qabuuf magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate kana irratti olaantummaaf to'annaa qabaachuu barbaada. Haaluma kanaan magaalaan kun fedha bulchiinsa naannoo fi saba sanaa keessummeessuuf hojiirra oolchuu qabaachuudhaan harka mootummaa federaalaa gabaabsu fedha. Fedhii gidduu jiru garuu fedha jiraattota magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate sanaati. Jiraattonni magaalaa sana keessa ofiin of bulchuu fi to'annaa mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo tokko jala galuu hin barbaadan. Falmiif haalli walxaxaan kunniiniif kanneen biroo akka magaalli teessoo mootummaa federaalaa taate daangaa malee guddatuuf babal'atuuf karaa baneera. Muuxannoon jirus kanumadha. Rakkinoota kanaaf kan kana fakkaatan furuuf heerri sirna federaalizimii akkaataa hundeeffama magaalaa teessoo mootummaa federaalaa ilaalchisee filannoo 3 kaa'a. Filannoowwan kunniin sadan ciminaaf dadhabina mataa isaanii qabu. Filannoon jalqabaa magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate sana akka kutaa bulchiinsa mootummaa federaalaatti hundeessuu yommuu ta'u, inni lammataa bulchiinsa magaalaa ofiin of dandeesse taasisuudha. Filannoon sadaffaa magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate bulchiinsa mootummaa naannoo magaalli sun keessatti argamtu jala galchuudha. Mee filannoowwan jiraniif cimina darbes dadhabina gama hundaan jiran gabaabinaan akka armaan gadiitti haa ilaallu.
magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate akka kutaa bulchiinsa mootummaa federaalaatti hundeessuu sirna federaalizimii keessatti mootummaa federaalaa kutaa lafa dhuunfaa isaa ta'e hin qabu. Lafti kan naannoleeti. Naannoleetu walitti dhufee mootummaa federaalawaa hundeessa. Kanaaf mootummaan federaalaa biiroowwaniif waajjiroota keessa taa'ee hojjetu qofa barbaada. Filannoon kun garuu mootummaa federaalaaf kutaa bulchiinsa tokko akka qabaatu taasisa. Kunis waliigaltee mootummoota naannoleef keessumaa arjooma naannoo magaalaan sun keessatti argamtuun yoo ta'e qofadha. Haaduma kanaan biyyoota sirna federaalizimii hordofan 25 ol keessaa biyyoonni 8 filannoo kanaan magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate hundeessan. Isaanis tokko magaalaa Washington DC, United States of America. 2 magaalaa Canberra, Australia. 3 magaalaa Mexico. 4 magaalaa Caracas, Venezuela. 5 magaalaa Delhi, Hindi. 6 magaalaa Istanbul, Pakistan. 7 magaalaa Abuja, Nigeria. 8 magaalaa Finfinnee, Itoophiyaa. Bifa kanaan magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate hundeessuun faayidaawwan armaan gadii qaba. Mootummaan federaalaa guutummaa guutuutti magaalaa sana irratti gama hundaan akka aangoo qabaattu taasisa. Dhiibbaa mootummoonni naannolee keessumaa dhiibbaa gama bulchiinsa naannoo magaalli sun keessatti argamtu irraa dhufu hambisa. Magaalaa naannolee hunda bakka bu'uu dandeessu ijaaruuf haala mijeessaa faayidaawwan armaan oliif kanneen biroon yoo qabaateyyuu miidhaa filannoon kun qabu mee akka armaan gadiitti haa ilaallu. Fedhiin, aadaan, afaanii fi eenyummaan hawaasaa jalqaba magaalaa sana keessa jiraatanii fi hawaasa ollaa magaalaa sanaan ni liqimfama, ni du'a, ni hacuucama. Dhiibbaan mootummaa federaalaa sababa bal'ina magaalaa sanaatti hawaasa naannoo magaalaa sana jiraatan irratti akka cimu taasisa. Daangaan bulchiinsa mootummaa naannoo kan magaalaan sun keessatti argamtu akka xiqqaatu taasisa. Mootummaan naannoo magaalaa sun keessatti argamtu magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate sanarraa abbummaa dhaba. Jiraattota magaalaa fi hawaasa magaalaa sanatti marfamanii jiran jidduutti walitti bu'iinsaaf walfixiinsa fida. Hawaasni magaalaa sanatti marfamanii jiran sababa bal'ina magaalaa sanatti qe'eef qabeenya isaanii dhiisanii akka godaanan taasisa. Hawaasni magaalaa kanatti marfamanii jiraatan dararamoota balfaawwan magaalaa sanaa ta'u. Magaalaan teessoo mootummaa federaalaa taate giddugala misoomaa fi guddina waan taatuuf yommuu daangaa babal'ifatu walitti bu'iinsa jiru hanqisuuf fedha mootummaa federaalaa galmaan ga'uuf heerri federaalaa akka fooyya'u taasisa. Fakkeenyaaf magaalonni Washington DC, Karkaasii fi Meeksikoo akka heerri federaalaa fooyya'u taasisaniiru. Fakkeenyaaf magaalonni Washington DC, Karakaasii fi Meeksikoo akka heerri federaalaa fooyya'u taasisaniiru. Walumaa galatti teessoon magaalaa mootummaa federaalaa bifa mootummaa federaalaaf kutaa bulchiinsa tokko hundeessuun taasifamu fedha mootummaa federaalaa giddugaleessa kan godhateef olaantummaa isaa kan mul'isudha. As keessatti aadaan, afaan, amantaaf ilaalchiif eenyummaan hawaasa abbummaa magaalaa sanaa ta'anii kan hacuucamu yommuu ta'u, fedhigaltoota yookiin baqattoota magaalaa sana keessatti ol kaa'ee argama. Keessumaa biyyoota akka Itoophiyaa sabniif saboonniif sablammoonni eenyummaa lafa waliin wal qabatee keessatti argamu keessatti dhiibbaan jiru daran hamaadha. Kanaaf beektonni federaalizimii rakkoo kana hir'isuuf kallattii furmaataa tokko kaa'u. Innis yoo magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate bifa kutaa bulchiinsa mootummaa federaalaatiin hundeessuun dirqama ta'ee magaalaa sana lafa qullaa irratti hundeessuun gaarii ta'a jedhu. Dabalataanis babal'ina magaalaa sana daangessuudhaan bifa ittiin hawaasni magaalaa sanatti marsanii jiran miidhaman hambisuudha. Kana ta'uu baannaan garuu rakkinni, falmiin walitti bu'iinsiif dhimmoonni biroon jiraattota magaalaa sana keessa jiraniif hawaasa ollaa darbees mootummaa federaalaa bulchiinsa magaalaa fi mootummaa naannoo magaalli sun keessatti hundeeffamte gidduutti ka'u biyya sana tasgabbii ni dhowwata. Akka yaadrimeetti yoo akka armaan oliitti kan ilaalle ta'e dhimma kana haala qabatamaa biyya keenyaa waliin wal qabsiisuun barbaachisaadha. Darbees yaadrimee kana
dhugoomsuu yookaan fashaleessuu akka danda'u mirkaneessuuf haqa lafarra jiru mee haa ilaallu. Teessoo yookaan mootummaa giddugaleessaa ta'uudhaaf Finfinneen carraa kan argatte bara 1886 ta'uu seenaan ni dubbata. Yommuu sana Finfinneen akkuma kutaawwan Oromiyaa kaanii uummanni Oromoo kan irra jiraatuuf abbummaan ishee kan Oromoo Finfinnee akka ta'e dhugaan jiruuf seenaan jiru ni mirkaneessa. Bara 1886 irraa kaasee garuu saboonni fi sablammoonni hedduun gara magaalaa kanaatti godaanuudhaan jireenya dhuunfaaf kan garee isaanii adeemsifachuu eegalan. Keessumaa gartuun koloneeffattoota nafxanyaa hundee isaanii gadi fageeffachuuf Oromoo gara alaatti ari'uu irratti xiyyeeffatan. Haalli bulchiinsa tureef kan amma jiruuf kanuma jajjabeessa. Adeemsisas. Moonenus hundarraatiin kan barreeffame gaazexaa Leelloorraa kan arganne. Garat sanfayne godani sarmamurani Senyor mata boti koti akabo sonajrani baroni darbanon dumtu sabako gada boicha se nutanaera ke bicha muda mudin kupsatani karande mani gufu balbala kalalani birandar bani mukti tokko winara male ko bambo bawo ilmi namas kutawal konan bilisamba muda mudin kupsatani karande mani gufu balbala ralalani birandar bani mukti tokko winara male ko bambo bawo ilmi namas kutawal konan bilisamba Kangaraan ulaafuun qabnu hundumtuu eeboo mirmirsaa maddi keenya nyaatee dhugee nurratti malee malchiisa mirgisaa bakkoo sarbamee qeessaarraa godaanfamaa barate galma sangau sorrisa sumin falama
harmeen duddaa cabdee miidhamtee koraan gurgurtee hamuun sigaa jigee utubaa mi'oomaa isaatti qeerroon fiigee kolfee taphachuun yaadota era sagalee shamarran hawwataan nagaameera harmeen duddaa cabdee miidhamtee koraan gurgurtee hamuun sigaa jigee utubaa mi'oomaa isaatti qeerroon fiigee kolfee taphachuun yaadota era sagalee shamarran hawwataan nagaameera. Gootota galaafatanii beektota hidhaan gidirsuu tokkummaa maatii diiganii afaaniin misooma labsu albuudii biyyaan saamamee qabeenyaa isaanii ta'eera warri keenya sangaan qotu sadarkaan isaanii kuteera fuudhaan mudhii dhukkubsatanii karaan deemanii gufuu balbala kalaalanii biraan darbanii muktii tokko winaara malee qofaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qonnaan milisan ba'u fuudhaan mudhii dhukkubsatanii karaan deemanii gufuu balbala kalaalanii biraan darbanii muktii tokko winaara malee qofaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qonnaan milisan ba'u. Bamiti mootiin biyya Oromaanuu dhaanee gogiinsa maandachee seenee sanyii midhaanii maseenee qomoon koo kadhattuun qabu nurraa feekanii farjoomnaa harroon dumtinuu darbee harcaa biyyaan baawwina harmeen duddaa cabdee miidhamtee koraan gurgurtee hamuun sigaa jigee utubaa mi'oomaa isaatti qeerroon fiigee kolfee taphachuun yaadota era sagalee shamarran hawwataan nagaameera harmeen duddaa cabdee miidhamtee koraan gurgurtee hamuun sigaa jigee utubaa mi'oomaa isaatti qeerroon fiigee kolfee taphachuun yaadota era sagalee shamarran hawwataan nagaameera. Siyaasa keenya yakkanii kan isaanii labsataniiru afaan qawween dorsiisanii bara dheeraa bitaniiru abbaa biyyummaa mool qabnee shororkeessituu jedhanii akka bineensa daamsamnee meeshaa ammayyaa jaarratanii fuudhaan mudhii dhukkubsatanii karaan deemanii gufuu balbala kalaalanii biraan darbanii
mukti tokko winara malee kophaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qonnaan bineensaan ba'u mudaa mudii lubbubsaatanii karaan deemanii gufuu balbala irraa laalanii biraan darbanii mukti tokko winara malee kophaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qonnaan bineensaan ba'u turtii keessaniif ulfinni kan keessanaa ta'u kan har'aa goolabneerraa qophii itti aanutti hanga wal agarruutti nagaan nuuf turaa jenna. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan bilisummaati.